maskooti rambuusan tuusnettele daa'imatti harkaan laaf godhee qabadhe malee surmaasaniin booda ofii wallaalee qaba. US turtii dheeraa booda ambaasadara gara Finfinnee ergiteetti. Alla magaaloti ayyoo kafee Mombasa dabartee jedhanii sirba akkasii liqeennan dhagaa ture. Hawaasa Oromoo naannawa Mombaasaa jiran aslii galgaloorraa dhageenya ispoortii fi kaan dabalee ammayyuu ta'an isiniif dhiyeessa. Seenaan nama kanaa ajaa'iba. Torban darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana bultii 15 bara 2016 ture. Taateen kun kan mudate godina Harargee Hirnaatti bokkaan sa'aatii 3 oliif walitti fufee roobee lolaan cimee ture. Daa'imni waggaa 10 kan re'ee tiksaa ture Riyaad Nabsu jedhamu re'een jalaa deemnaan deebisuuf deemee yoo deebi'uuf jedhu lolaan isa marsee. Hawaasni naannoo sanaas birmannaa gaafatanii iyyanis kan isa baraare garuu hin turre. Bakkichi daandii guddaa Finfinneerraa gara Harar deemurra waan ta'eef konkolaattonni mucaa kana argan hedduunis bakkichatti dhaabatanii turan. Hunduu abdii kutatee yeroo mucaa kana lolaan kun fuudhee deemuuf laaluu dhiyaates ture. Yeroo kana ture dargaggoon konkolaataa otoobisii Hararraa gara Finfinnee dhufaa ture keessa ture waan raajii kan raawwate. Abdii Tufaa jedhama. Godina Shawaa Kaabaa aanaa hidha bu'aa bootetti dhalatee guddate. Utuu ani ilaaluu mucaan kun hinduu jedhee yaaduun konkolaataa keessaa karaa foddaan utaalee daa'ima kana baraaruu BBCtti hime. Seenaa isaa kanas waa'ila keenya maatii olaanaaf qoodeera. Daa'imni bishaan lamaan gidduu jirti bishaan duwwaan itti dhufee fudhachuudhaaf deema. Daa'ima kanatti iyya uummanni achi jechuun uummanni arge. Amma daa'imitti dalgaa garraan kaataan makiinichi dhaabbanne bar socho'aatuma jira. Taasarraa karaa maskootii dafee utaaleetuman nageetuman daa'imatti haasaniin booda akkattan daa'imtiin tun osoo ijaan laalaa jiru akkamitti nyaatamti kan hin jedhu tokko bicha gisee maskootii irraan buusan tuusnettele. Saniin booda daa'imatti biraan gaheetuman harkaan laaf godhee qabadhe malee surmaasaniin booda ofii wallaalee bakka galaanni saniin booda humnaa ol boota daa'imattiin jirtu saniin mul'uman fuudhee deeme erga tokko saniin boodaan ofii hafuura bishaan keessatti dhaanfateetuman daaka hundee kabar na oofe meetira 100 na oofe sanaan booda akkuma daa'imittiin akka bishaan hin ukkaamne bichaan ishii baasetu kan ofii du'uun barbaade darbeetta. Saniin booda amma na oofe raawwadhee tanan daa'imitti gara uummataatitti dalga darbadhee qarqaratti dhaqee fuudhee haratee dhagaatti na bubuusa mukatti na bubuusa amma dugdarraa qabee miirarraa qabee bakka na caccabseetuma jira. Ati daakaa dandeessa moo akkamittiin seenuudhaaf murteessite? Daaka maattan beeka daaka bishaan kun bishaan akkamii akka ta'e hin beeku bara. Uummanni itti iyyuu malee uummanni guutuudha garuu achi safara sana. Daa'imti iyya biyyaa fi iyyi ishee karaa maskooidhaan jira ture baran rafaan tureedha moo oliyyuu gadi dhufe rabbitti matachi nakaa irriba keessa nakaatee iyya daa'imti irra na buuse nami jabaallee lubbuu ofii beekaatti daa'ima waan lubbuu ofii baraaruu hin beektu xaxetteetuma wannuutti kanaaman nama wajjin illee du'uu sii wayya akka kooti. Daa'imni sun lubbuudhaan ol teerte jechuudha galaanaan hin nyaatamne. Galaanaan hin nyaatamne daa'imti waa tokko hin taane. Bakka takitti homtuu qabne anatu miidhame malee daa'imitti ani qilleensarraan ofii bishaan keessa mataa hunda qaama hunda of oolchitan daa'imitti harkaan irra olee qilleensarratti bishaan irraa ol baasee deema meetira 100 irra olee ofirraa akka nyaatamne. Amma eessatti yaalamaa jirta? Ani amma Hirnatti deebi'eera hospitaala. Mana eenyuutitti yaalamaa jirta ree? Warra ijoollee bishaan keessa baasan ani cabnaanuma achumaan mana yaala nageessan gara. Isaanuma warra daa'ima isaanii oolchite san bira ciistee yaalamaa jirta? Kunuunsa haaluma bareedaa na kunuunsa jiran. Fayyitu malee deemtuman jechaa jiranii baay'ina dhukkubaa jira hamma lafee kana fayyitutti nama tokko jilbaa gaditti qabeenyi fayyee hammuttii kanatu cabaan bakka malee ta'etu na dhoorka jira. Isaa kan sochiin nama afuriinan gadi baya sochiin xiqqaasi xiqqoo na dhoorka jira baas. Amma miidhaan sirra ga'eera qaama keetirraa. Murtii sana murteessuu keettiin gaabbitamoo akkami amma miirrati qabdu? Murtii sana murteessuu jetti wanni duubatti kirna jechi jiru osoo daa'imichi bahee osoo du'e wanni garuu hin nagahu hojii rabbiitti ani safeetan jira daa'imicha baasa kootin baay'een dasuuf jedhee jira malee waan tokkichi iddoo miila chuun ittiin irraatite wanni itti gadduun jiru daa'imichi nyaataman malee. Obbo Naasir Ibroshee eessoo mucaa lolaarraa oolfame yoo ta'an dargaggoo daa'ima lolaarraa baraare mana isaaniitti kunuunsaa fi yaalchisaa jiru. Abdiitiin yoo ibsan waaqatu maalee kaanuuf ergee jechuun dubbatanii maatii olaanaatu dubbise. Akkaataa itti nutti dhagame namni maal akkanaatu hin jiru beektaa. Jaarraa kana keessa namoonni akkanaa kun nama muraasa warri gandaasanii afooshaan gandaasanii guututti osoo achi dhaabbatanii iyyanii makiinaa baay'ee dhaabbatee osoo jiru kana marabbii jechuun maleekuma rabbi samii ajajee hundaa kanaaf. Akka maleekaa jechuun maleekaa sana eejeefi daa'ima kana lubbuun dhumaatee jira. Kanaaf hedduu itti gammadee nu qofaa miti hawaasni jiru hundinuu biyya keessaas biyya alaa jiran hundinuu
itti gammadanii kana maqaa gootaa kana ni jiran jechuudha. Maali manumaa fuudhee ba'e moo akkamittiin fudhate ture galaanni? Baadiyyoo takka galaana seente beekee deebise iddoon sanii asfaaltii cinaadha. Rooma keessa dhufee amma intala takkaa too gadi ruumaa jamtiiti. Mucaan gisee baadiyyoo deegee dhufee baadiyyoo galaanni xiqqoo deemee dhitee kan isaa baate gadoo. Mucaan galaanni kan karaa lamaan itti guute. Haboo nafaati jaan. Isiin asirra duratti ganaa eegiteen nama dirmachi. Nama rooba jira hin dhagoo namni deemtee nama dirmachiistee dhiirti dhuftee galaanni wal gubbaan guddachaa deemaa seenu fudhatan. Makiinaan dhaabbattee baay'ee dhaabbattee guutte achi. Kana akkuma malee rabbiin sanii jedhanii waan lubbuu oolchuuf yaa'u sanuma goota sanyii taatee biruuti. Keenya baasuudhaaf akkanatti hidhame ilmoon tun amantaan kanaa gosa fanaa inni asii harargeedhaa salaaleedhaa amaar osoo jedhin jechuudha. Daa'ima kana lubbuu baraare. Kanaaf mucaa kana namni hundinuu xiqqaa fi guddaati. Hawaasni naannoo kanaa magaalaa kanaa hundinuu abbaan amantaa warri kantiibaanis dhufe ilaalee jira. Bulchaan aanaa tuulloo sanis ilaalee qarshii 10,000 kanneefi kantiibaan 12,000 kanneefi hedduu namni akkanaa hin argamu jedhanii deeggaraa jira. Isin akka maatiitti akkamitti galateeffattan miira akkamii qabdaniif nama mucaa keessan oolche kana? Maal jenna kan rabbu malee kan hojii malee kana maal jenna meegalanni nama kana isa wanni wayiin qabeenyaan taatu waan tokko walii isaaf jechuudha. Nuti isa asumatti hambifannaa. Asumatti hambifannee ilmoo intalalleetti kan inni galchine inni godhu. Dhugaa rabbi. Ilmaan nu hafayyuu malee ilma hangafa kiyyaati. Ani immoo obboleessa kiyyaa akkas jennee nuti amman tana nuti nu fudhanne jechuudha. Lubbuu isaa kanneeti lubbuu daa'imaa oolchifas. Daa'imni keenya fudhatee isa fudhatee galaanni kun achiin badee har'a nuti maal jenname ilma namaa kan bakka isaan beekne kan mattaawaqaa isaan beekne waraqaa eenyummaa isaan beekne dhufee tokko fudhatee tokko nyaatati sheenaa zalaalamii nurraa baate sheenaa nurraa ni baate. Dhugaana. Har'a miidhameedhuma bakka lubbuun nu oole ni wallaanannaa hin dadhabnu fuula isaa gammachiisaa bareechee isaa wajjin jiraannaa. Kanaafuu hanga fayyitti wallaansa gootuuf mana keessanitti jechuudha. Kanaan sana shakkiin qabu haga dandeessu. Rabbiin waan guddaa oolchee kana mucaan goota caalu. Gaafa inni nu fayyallee geggeessaa waan inaaf kan inaaf beekamtii addaa jechuudha goota. Dhaabbilee mirga namummaa wawwaatanis egereen koomishinii ekspertoota UN dhimma Itoophiyaa qoratanii osoo dheeratiin hafee silaa wixineen akka dheeratu gaafatu har'a galuu qabaatus akka hin gallee dhaabbileen mirgoota namummaa ibsaniiru. Torban dura biyyoonni Afrikaa egereen koomishinii Itoophiyaan akka hin dheeranne gaafataa turte deeggaruun yaada isaanii ibsaniiru. Hiikaa fi tasaa dabalee nutti hima. Komishiniin ekspertoota biyyoota dhaabbata gamtoomanii kun waggaa 2 dura kan hundaa'edha. Ergamni isaa simannaawwan badii yeroo waraana kaaba Itoophiyaa mudatee fi kaan qorachuudha. Itoophiyaan garuu jalqabumaa hundeeffamni isaa ergama siyaasaa qaba jechuun mormaa turte. Waggaa darbee simannaan garee qorattoota kanaa akka hin dheeranne sochii bal'aa taasistus sagalee xinnaan waggaa tokkoof dheerate. Waggaan tokko dheerate kun immoo akka dheeratu yaa'ii mana maree mirgoota namoomaa UN adeemaa jirutti wixineen dhiyaachuu qaba ture. Guyyaan itti wixinee dhiyeessan ammoo har'a ture. Ammoo akka hin dhiyaannes barameera. Sababa kanaan dhaabbileen ganamoomaa komii ibsaa jiru. Komishiniin UN'dhaan hundaa'e kuni kana dura si'a 2 gabaasa baaseen Itoophiyaa keessa badiin bal'aa raawwachuu fi kunis akka hin dhaabbanne agarsiistuun akka jiru eereera. Kanaafis ergamni isaa akka dheeratu gaafatee ture. Badii raawwachuu kan waakkattu Itoophiyaan ofiin yakka kana akka qorattu ibsiteetti. UN garuu adeemsi Itoophiyaa amantee hin qabu jechuun qeeqe. UN kana irratti Reuters irraa kan gaafataman dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu egereen qorattoota UN dhumeera deebii jedhu kennan. Gidduutti oduu gabaabaan sinitti himaa pirezidantii US Joo Baayidaniin ambaasadara Itoophiyaa akka ta'an kan muudaman Harviin Joosee Maasingaa pirezidantii Itoophiyaa Saalawarqi Zawudeef ragaa isaanii dhiyeessaniiru. Erga hariiroon biyyoota lamaanii badee ambaasadara osoo hin taane Ameerikaan dhimma raawwachiisaa turte kan Finfinneetti ergite. Ambaasadara Ramaduun kun erga haalli biyyoota lamaan gidduu fooyyee dhagahame. Gaazexeessitoonni BBC Eeliyaas Mulgeetaa fi Aslii Galgalooti bana hawaasa Oromoo gara kibba bahaa Keeniyaa jiraatan daawwachuuf imalaniiru. Imala isaaniin waan taajjaban Aslii Galgaloo gaafadheera. Lafa jiran durseen gaafadhe. Amma bakki nu jirru Wataamuu jedhama. Wataamuun garum garba Indiiti. Duraan ammoo gaaf Naayiroobii kaanee Taanariivatti mallee jalqabaanii. Achirra kaanee gara Mombaasaa gara qarqara Indii kan dhufne. Keessumaa Taanariivar kaawuntii magaalaa Bangalitti aanessi waliin ture uummata sana taajjabne irraa yeroo achi dhanne sana harka nu fuudhaa turan akka nama fira fagoo reefuu arguutti nu ilaalaa turan. Malee nu ajaa'ibsiise yoo yaadataan hin boo'ee
uummata Oromoo kaan irraa fagoo jiru. Fakkeenya keessummoota gara Oromiyaa irra dhufan duraan hin argina fakkaate warri dhufnaan kakaanii maanguddoon isaanii ijoolleen isaanii nadheen isaanii namichi ufti dhufee nu simate. Yaadatagaa namichi jarka nu fuudhee bagnagaan dhuftan isan arguu keenyaaf guddoo gammannee jedhanii warri imimaa coccobseeleen hin jira. Anilleen keessa jira warri sun keessa guddoo gammanne. Guddoo gammanne warri akkasii arguun waan akka malee nama gammachiisati. Dhugaa achiimmoo kaatanii. Tanarribarraa bakki nu deemnee kiiloomeetira 300 oli. As dhufnaan ammoo nu duriyaan fakkeenya garan gaaf dhuftu laf bashannanaati jennee Mombaasaa bashannanuu dhufta. Ammoo akka uummatii keenya as jiraatu yookiin uummatii Oromoo namni afaan Oromoo dubbata as jirru namni hedduun hin beeku. Ammoo as dhufneenaan waan hedduu tajaajilnee waan hedduu arginee laf gariifaa maqaan adu tagari gubattu tagari boombii tagari karaa raachafa jedhan manneen Dabbasoo primary school. Waan akkasii hedduutu jira afaan Oromootiin maqaan isaanii hedduun maquma Oromooti. Gaaf dhuftu ammoo uummata guddaa agas ga'u kan mallee afaan Oromoo dubbata agarra. Sunillee waan hedduu imal kan irratti nu ajaa'ibsiisee. Kana iddoo kitaaba irratti waan akkasiin dubbisna namoonni akkuma jettis immoo gaafa Mombaasaa kana bashannanaaf dhaqu namoota tarii jiraatota fudhatanii dubbistanii walii galtanii afaan Oromoo sammuutti dubbatu kana malee walii galla. Wanni keessa ammayyuu na ajaa'ibsiisee afaan Oromoo kan isaan fayyadaman afaan duri vocabulary duri kan nuti kaayyuun dhagahin. An fakkeenya afaan Oromoo keessatti bineensonni galaan keessa galan dhaanguulufamaanii Kraabin warri afaan waa ta'edha afaan Oromoo kanaanii nu vocabulary kennayyuu darannee galle yookiin dabalannee galle waan hedduu baranne asitti fakkeenya jechoota duri jaaroleen fayyadamtu kaamaan tana dhalooti ammaa hin fayyadamne warri asiin fayyadamu. Uummata irra fagaatanii jiraatanii garuu afaan isaanii ka hin ganne oriijinooliin isaa as jira. Garuu amma afaan Oromoo qofa osoo hin taane afaan koost yookiin immoo qarqara garba guddaa Hindii biratti dubbataman kaanis wal keessa hin jiru. Keessa jira amma fakkeenya maanguddoota afaan beeku. Ijoolleen isaanii hedduun afaan hin beektu. Afaanii ka Oromoo kan xiqqum tokko dubbattee ammoo afaan warra beekaa namaan jiraatu yookiin baay'inaan jiraatu warra Swahilii faa warra Giriyaamaa faa warra kan afaan isaanii haasa'u. Uummata kan keessatti dhokatu. Amma jaaroleen maal jette akkamitti ijoollee keenya guddisuu dandeenya afaan barsiisuu dandeenya jedhanii faasanitti dubbatanii. Guddoo dubbatti jaaroleen amma fakkeenya gos biraa walitti heerumuu wal fuudhuu kanaatti nu balleessuu jira. Dhiibamnee kophaa jirraa waan Oromoon bira jirtuyyuu isaan hin beekan hin se'anillee waan kophaa jiraatan se'anii amma immoo akka malee abdii guddaa qabanii deebinee ilmaan teenya afaan keenya hin barsiifannaa akka nu kophaa hin jirre yaayuu barannee amiin guddannaa jedhanii waan akkasii haasa'u waan abdii namaa torachiisu haasa'u. Amma garba guddaa Hindii kana maqaa biraa qabu natti fakkaata isaan. Bisaan maanyaa jedhan. Maal jechuudha? Bisaan bishaan. Bisaan maanyaa waan beekamu duriyyuu dhageenye bisaan maanyaa kana fakkeenya warri sirbu bisaan maanyaa galtee yoo alla magaalootii ayyoo katee Mombaasaa dabartee yoo jedhanii sirba akkasii liqeennan dhagaa turre. Sagalee qabda reefuun baraamne. Anillee hin beekne akka qabu. Dhaloonni guddinni keessa Keeniyaa garuu imala kanaan waan haaraa taajabdeetta. Hedduu waan hedduu waan liqeennan dhageeffamu dhufte asitti arguun waan akka malee guddaa as keessa deemtee namaan dubbattee gaafa namaan dubbattu you feel like akka gartee jaarraa hedduu duubaatti deebitee keessa jirtu. Amma fakkeenya manneen jaarraa saglaffaa ijaaran daawwannee irra. Kanaafi wantoota hedduu daawwattoota naaf yookiin dhaggeeffattoota naaf hin dhiyeessinaa gaaf deebin. Akkatti natti maa jirtutti siif imalli kun imala addaati. Hojii qofa osoo hin taane akkaataa uummata Oromoo baruuf illee si gargaare ogeeyyiin seenaa qorattoonni seenaa kanneen silaa seenaa katabanii uummataaf agarsiisuu qaban eessa jiru tarii boodatti hin harkifannee isaan. Akkas tajaajila. Amma fakkeenyaa fi bakkeewwan garii kaa'ammaa olloota yookiin ollaa jaarraa saglaffaa ijaaran kan keessatti warri miuziyaamii warri hambaa seenaa kana qorqoratu warri hedduutti namaatu hin jirre qorattoonni seenaa ees jiru. Bakki keenya kun uummataaf banaa nam qorachuu barbaade. Hayyamamoo dhufanii daawwatanii qorachuu danda'u jedhu. Amma warra akkasii barbaade. Oromoo yoom beekam dhufee yoom beekana ba'ee warraatu nuti immoo qaba. Asli guddaa galatoomi baay'ee ulfaadhu nagaan deebi'a. Galatooma ammayyuu sanillee nagaa waaqa keessa ta'a. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma yeroon kan ispoortiiti Zalalam Taaddasaa Istuudiyootti affeereera baga dhufte Zalalam. Baga nagaa eegdamayyuu. Guyyaa kaleessa
taphoonni Champions League turan har'as ni jiru. Mi'aan kaleessaa kan keessumaa United fi Arsenal injifataman irraa kan Manchester United irraati haa jalqabnu. Kilaba biyya Turkii Galatasaray wajjinidha kan taphatanii 3-2 mo'amee jira Manchester United. Old Trafford irratti aduu torban tokkoon guunne keessatti yeroo lammaffaa mo'amuu isaati reekordii guddaa qaba ture dirree isaa irratti yeroo dheeraatu mo'amin turuun. Keessumaa Erik ten Hag torban darbe Crystal Palace mo'ame galgala galchii 3 irratti lakkaa'ame garuu doongorri karra eega Manchester United Andre Onana akkuma itti fufetti jira. Galchiin irratti lakkaa'amu qofa osoo hin taane Casemiro kaardii diimaadhaan dirree keessaa akka ba'uuf illee sababa ta'ee jira. Manchester United mo'ame gabatee Champions League ramaddii isaa keessaa dhumarra jira jechuudha. Erik ten Hag fooyyessuu qabna jedhee balleessaa hundumaaf dhiifama gaafate anatu itti gaafatama jedhee jira. Tole Arsenal dabarru. Arsenal kilaba biyya Faransaay Leensiin mo'ame 2-1 Leensi kilaba salphaatti tilmaamtee bira darbitu miti akkas fakkaachuu dhiisuu danda'amayyuu bara darbee French League League 1dha waancaa kan dhaban PSG dhaan qabxii tokkoon caalamanii ture. Kaleessas Arsenaliif qormaata ta'anii mo'atanii jiru. Arsenal mo'amuu qofa osoo hin taane Bukaayoo Saakaa miidhamaan dhabee jira. Har'a immoo taphoonni Champions League jiru. Siitiin ni qaba. Gasii booda immoo Dortmundis Baarsaanis ni qabu. Keessumaa Siitii irratti Siitii walitti aansee mo'ameera. Carabao Cup irrattis Newcastle mo'amee gasii booda immoo Wolvesiin Premier League irratti mo'ame. Injifatamuun jaalamidhaniiru. Taphi jedhanii jiru. Siitii kilabni har'a isaan waliin taphatan RB Leipzigis kilaba salphaa miti kilaba Bundesliga Jarman keessa bara darbes waliin taphatanii ture Champions League keessatti Haaland galchi lakkoofsee ture kan isaan Siitiin mo'atanii garuu dirree isaan irratti garagalchi torba immoo 6 akkas lakkoofsanii mo'atan Manchester Siitiin kilabuma kana bara kana garuu akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Kevin De Bruyne hin jiru, Bernardo Silva hin jiru, taphattoota murteessoo sarara gidduurraati qaban Pep Guardiola waan dhabaniif har'a qoramuu ni danda'u jedhamee eegama dirree isaaniitiin alatti wanta ta'eef. Kabiraami kan Real Madrid kaafnu keessumaa taphataan lammii England leellifamaa jira Bellingham. Jude Bellingham paawundi miliyoona 100 caaluun Madrid kan gale bara kana taphoota 9 irratti galchii 8 lakkoofsee jira kaleessa kubbaa tokko mijeessee kenne tokko